Kenya mala sofna kayo wana tinarratti godhamati wana tinarratti goote tutu bar ayantun bona arratti debste god arti kanaafwan ambaayena na jaayibun maalif murama goommanati sinba wanda atinarratti goote ati utuna wajjin jirtuti kan urjii qabatte akka sana jireenya ko mancaaste turte arramo ayantun akka kanatti kan bona arra debste haala kalees an keessa ture sana geessa debste bona ga sharti jira demu kedur malatim sa tugumalle ayantu ani ati yero dio takka Oromo jettu beka mal you know everything about me yeah garu ani tun kana sittini mini jirachun ndaw mambode what is it wana michel salatte Oromo demote ayantu ay masayu mini garu ayantu ani kana bayen torsayuti tun kana sittini min speak up mani ayantu JAALALA keet na qabate jira are you for real like my chura kasichun you are at best friend ko team bekani garu egiman si argeti ayantu an rafun dandau nyachun dandau an namicha jini yoron si argo kam ankula na fara kana plan akani yoro joyortu bodde kanero mu betamti manamati wana kasina junina softo barera garu ayantu egiman si argeti abjunko si ojin jirachu hidi ke kan demina rambo manin ko dera ayantu malati no bye gadi number asi abat bye makina number bye ka what are you doing you're not getting out so go gaddan dabarsin bara jireenya ko keessatti madaan dabarsin sababi sanaati akka guyyaa sanaa nee himbi hojii dhaabeetan dadhabeen jennee si arguudhaaf ariifadheetan gammadaa gara mana keetti dhufe gaafan dhufe waan gootanii kaatanii tuti kanaa ol qullaashee jirti balbala naa banuu sheerrayyuun gocaala aktii isheen natti gooti gaafa yaadadhu I'm really sorry. Wanti guyyaa sana maalna keessatti akka uume beektaati garuu. Ifaman jedha waan kanaaf. Namoota naannoo koo jiran tokko isaanii akkani namanni na godhe. Namoota naannoo koo jiran hundi isaanii amanuu dadhabee yeroo dheeraaf na rakkadhantu. Alkoolii keessa hodhokseetan jireenya koo adeemsisuuf yaalaa ture. Jireenyi koo duraa hundi isaa jijjiiramee alkooliidhaan galgala hirriba koo kan irra foofraanfachiise. Utuu ayyaantuun jiraachuu baatee harrummaa koo kanaatti hin deebi'uun turre. Sii galee. amma kanatti lapheen koo na cabeetu akka kanaan utuun bo'uun mana koo gale guyyaa sana of eegaluuf illee baay'ee natti ulfaatee ture. Ani waan sana totally dhiifama ammallee dhiifama wantin siin jedhuufi waan ajaa'iba sitti ta'u mooyi na dhiiste sababii ati irratti na dhiiste totally naan galle ture yeroo dheeraadhaaf. Maal irratti akka wal lolle maal irratti akka wal dhabne sammuun koo yaaduu dadhabe. Reasoning gochuun dadhabe maal irratti akka wal liifne na jibbitee mana biraa deemtetti hubadhe malee waan narra wayyaa jireenya narra dansaa argattee deemtetti hubadhe malee waan aniif urjii waan sana akka sanatti hubannoo sanarraa ka'e jireenyi keenya kun dhumatee guyyaa tokko shakkeen beeku. Booddana kananii haasaama kee waan adda addaarraa
waan hiriyooti kee jijjedhanirra waan guyyaa sanaati laata waan jedhu sana shakki malee guyyaa tokkoof wanti anaaf urjii gidduutti homtu ta'een beeku. Amma si booddee eggiyaatiin na dhiiftee deemtee booddee waan gara biraatti darbuu mala. Amma yeroo sitti garuu homtuu nu gidduu hin jiru clearly. Kaayyoo waan tokko sitti siina labjuun qabun ture. Jireenya fooyya'aa maalii barbaachisan siin ala deemu. Yeroo hunda waa'ee kee nabjuudhaan ture. Siin ala kaayyoo waan biraa abjuudhee beekaan. Karoorri keenya hunduu waliin ture. Sun hunduu laphee koo cabse. Haa ta'u garuu waan sana yaadachuu iyyuu hin barbaadon sii galee. Maaliif kun iyyuu sababii yaamtutti kan kana nu geessee. Amma hundi keenya iyyuu jireenya keenyatti gammadoodha. Jireenya mataa keenyaa qabna. Anis yoo ta'e gammadduu kooti atis urjii wajjiniin gammadaadha. Kanaaf iyyuu nun barbaachisu waan kana irra deemnee kaasu. Anis yaadadhee mataa of dhukkubsuu hin barbaadu. Maybe ati gammachuu qabaachuu dandeessaa mooyi. An gammachuu hin qabu. Ana qofa immoo mini waan ajaa'ibsitti ta'u. Urjiin illee gammachuu hin qabu. Guyyaa hundumaa hin aarti urjiin. Homaa anis guyyaa tokko iyyuu jireenya koo egeree koo urjii wajjiniin walitti qabee ilaalee hin beeku. Urjiinis akka nu hubadhee ilaalutti anarraas naa wajjiniin bultii ijaarrattee jiraachuudhaaf akkasitti waan tilmaama kana qabdu natti hin fakkaatu. Tasa guyyaa tokko gammachuu hin qabdu mucayyoon kun. Waan isheen irraa natti aartu hin beeku. Guyyaa hundumaa hin aarti. Anyways, anis wantin finally dhuma kana irratti wantin hubachaa dhufe tokkoon maybe hireen jaalalaa kootii sumaa wajjin dhumatee laata waan jedhu sanan shakkuutti ka'e. Carraan waan jecha namooti garii jedhan carraan jaalalaa maraadhuma tokko gizeema tokko duwwaa dhufa. Hireen sun probably koo sun si wajjiniin deemne dhumatee kan kootii fankee irratti dhumate waan jedhu sanattu tilmaama kanan qaba jechuudha. Yookaan hireen koo tokkitti masanaan dhumate yookaan immoo anduruma saayyuu jaalalaaf hin uumamnee laata waan jedhu sanan shakka jechuudha. Bakka sanattiin gaaffii sana keessa galeen dhaabbadhee jira nama. Hin dogoggorini sii galee. Sirriidha carraa kee jalqabaa booressitee ta'u already kan goofan kee dhumateera. Garuu carraa kee lammataa dhabuu qabdu. Maaf akka akkasiin jedhu beektaa? Wanti nu qabnu hundi isaa yoo naadhaa abidda bu'ee ta'e jechuudha. Garuu wanta addaan nu baasuu hin dandeenye tokko jira. Wanti yeroo hundumaa walitti nu hidhu. Innis Oromummaadha. Iddoo Oromummaa nu gidduu jiru kun immoo waan hundumaa caalaa. Sababii sanaaf jecha immoo yeroo hundumaa jireenyi kee akka sirratu akkati maatii qajeelaa qabattee jiraachuun siif hawwa kaayyoo. Kaleessa yeroo gaarii waliin dabarsineerra sii galee wanti dhufee naganiyyuu malee jechuudha. Kanaafiyyuu carraa kee lammataa akkati dhabdu hin barbaadu. Atarrayyuu taanaan waa'ee dubartii sii galaan waa'ee shamarranii waan tokko wanti sii galee hin jiru. Sii galee yeroo hundumaati jaalallee argachuun si rakkisumaaf arraba kana baattaa. Karaa ittiin amansiistuu hin beekamu. Garuu jaalala wanta jedhamu hin beektu. Shamarran argachuu keetiin dura waa'ee jaalalaa yaadi. Akkamitti akka kabajuu qabdu. Akka koo hin godhin kan koo irratti jeeltee si haa ga'u. Dhalli namaa immoo badiisaa kaleessaarraa hin jiila. Atarrayyuu taanaan hambadii hin qabudha wanti sirraa mul'atu. Haa ta'uyyuu malee garuu hammuma kana gaabbitee kana jechuun kee iyyuu dhugaa dubbachuuf ta'an anaan baay'ee na gammachiisa. Ammuma kana gaabbuun kee yoo hammattiima kana sirraa arguun koo jechuudha abarfatuyyuu malee. Kanaafuu carraa kee lammataa kan hin boorsin please. Akka baawwan qabdu maaltu namni garuu baay'ee na miidheessuun. Maargoota turte tun sitti meera ta'e. Silaa kana keessan bunu turre. I know. Seriously garuu anaaf abbaan manaan koo waliin gallu turre baay'ee wal cinqinaa. Yoon bitaadha dhanne mirgadha. Yoon asiin bahin achiin baa. You know like baay'ee haala stressfully keessan ture. Sababa sanarraan kan ka'een biyya dhufe yeroo sana kophaa koo. Ofuma sammuu koo boqochiisuu barbaade jechuudha. Achiisiin immoo wal bare. Gaafan si argu waan biraa yaaduun barbaanne yeroo magaarii si wajjin qabaachuu itti fufuun barbaade kanaaf jedheen sitti himne. Maaltu jijjiirame erga sotaati wanti hundumtu gaarii fakkaata si bukkeetti lamaan keessan gammaddeen hojjetta fakkaata. Isaanis intala durbaas qabdi lama taatanii.
Garuu beekta gaa'ela keessatti walumaa compromise gochuun barbaachisaadha. Compromise gonnee wal dhageenyee nagaa bubbuusaama jiraachuu eegalle egaa mucaa guddisaa irra waan ta'eef. Akkastaan dhufuun kun wanta baay'ee balleessa jechuudha. Dhufuu kee duwwaa minaanis balleessaan jira. Lamaanuma keenya waan meeqa balleessaa jira. Innis kun dhaabbachuu qabu ta'ee amma manatti na buusiiti. Asumatti dhiisnaati. Hayyee kana booddee naafatti kophaa wal arguun nurra hin jiru. Okay, put the sit down. Afaan qabadees jechuun bakka sanatti of eegaa hin jiru. Waa'ee dubartii ammallee ati nu banne waan itti jettu yeroo garii maybe hubachuu dhiisuu mala perfectiidhaan jedhees yaadeen beeku. Garuu wanti ani hin beekne yookaan hin yaadne tokko wanti urjiin yaadaa jirtu fa'aa jira waan jedhu fa'aa yaachise jechuudha isaan kun. Waa'ee egeree fa'aa waa'ee jireenyaa waan garii waan akkasii. An bakka sanatti argitee bakka sana dafee hubachuun dadhabee laata bakka sana waan jedhu yaada. Tarii yaada urjiin nan hubadha. Ammuma fedhe isheenis kaleessas na agaddisiistu malee garuu kaleessa hiriyaa turre kaleessa yeroo gaarii waliin dabarsinee ishee wajjiniinis sii galee tarii isteeppii lammaffaatti ce'uu barbaadde ta'a. Kanaafuu ati isa isteeppii lammaffaa sanaaf of qopheessa. Yeroo hundumaa isteeppii tokkoffaa keessa hin taa'in si haa ga'uun sun. Isteeppii lammaffaa jechuun akkam? Like waan akka gaa'ilaa fa'aa, dhala godhachuu, bultii ho'aa godhachuu, maatii babal'ifachuu si galee. Kanaaf of qopheessuu ni qabu. Tarii kana barbaaddeetu ta'a isheenis amma kan gammachuu dhabdu sanaaf akkati qophii hin taane gaafa argitu. Maybe wanti jettee probably isas ta'uu danda'a ammoo an urjii wajjiniin ammatti akkuma duratti siin jedhe jechuudha. Urjii wajjiniin egeree koo urjii wajjiniin harki ilaaleen beeku. Gammachuu probably yoo an gammadeera waan siin jedhayyuu kijiba ta'a urjiinis gammadaa jirti waan siin jedhe. Nama immoo aarii qabu wajjiniin nama gammadaa hin jirre wajjiniin bultii ijaarradhee egeree godhadheen maatii qabaadha waan siin jedhe waan dhugaa hin fakkaanne waan kijibaa ta'a jechuudha. Gammadaan jirtu urjiin natti gammanarraa gammachuun qabdu tootaali. Ani maali hanqinnumti an qabu argitee hariiroo relationshipii kana keessatti wanti jedhu yoo amma gaaffii akkan of gaafadhu natti ta'aa jira jechuudha. Gammachuu dhabuu urjiirraa ati na dhiistee deemuu keerraa. Anyways ati maybe gurbaa kanaa wajjiniin gammachuu qabaachuu malta. Gurbaa kanaa miti maqaa qaba gammadaa jedhii waamu. Okay, gammadaa wajjiniin gammachuu qabaachuu malta. Bultii ijaarrachuu malta. Aniif urjiin ammoo bakka kana hin geenye jechuudha. Abdiin kanaas amma ammaatti hin qabu. An dhugaa dubbii maaliifin si dhossaa miti ani. An ammallee sammuu koo keessa karuman itti deeffadhee mohii wajjiniin jiraadhe bultii ijaarradhu akkuma itti si wajjin jiraadhuun barbaada ammallee. Wantin ol utaalee maal jedhe wantin dhossee cinqamuuf tokko jiru. Sammuun koo ammallee mohiiuma bira jira. Kaayya. Jireenya kootti gammachuun qaba. Yeroo dheeraaf si eegeera. Sun hundumtuu narra geera nan dhiise amma jireenya haaraadha kan hin jedhamu. Sii galee har'a dhufuun koollee hiriyummaan keenya kun hin boora'inidha. Akka obboleessaaf of boleettiitti daandii walitti agarsiisaa deemnaadha. Biyya ormaa kana keessatti iddootti wal barbaachisnutu jiraadhaaf. Kana malee bultii kootti gammaddu dhugaa dubbachuuf taa'ee moo ani immoo laphee koo hordofee deemee amma gurbaa kanatti kan hin heerumeef. Kanaafiyyuu hammas taanaan kan hin si godhu dhiisi waa'ee koo. Sitti meera silas akkas gaafa dhiigi si dhaabbatu natti tola. Haatuumti nama gaabbu taate gaabbitee kana naan jechuun kee anaan natti tola.
Sigalee maaliifati nama badii kee fudhattee amantee gaabbitu hin turre. Kuni fooyya'insa tokkoon kana sirraa arguun koo. Sigalee garuu amma mukin dhabin carraa lammataa kana. Yoo wanta jedhaatu kana dhiisiiti yaada sirrii yaadda yonnaa ta'e bor obbolummaan keenya itti fufuu kara oromummaa kana waliin itti fufna obbolummaa kara oromummaa jette yoo ta'e irbaatan sin affeeraa manatti siif urji. Waleen sin barsiisa gammadaa wajjinis. Okay. Urjii yaada see hin beeku garuu an hirummaan kee kun akka jabaatuun barbaada baay'isee hiree dhumte akkasii deebiinan argadha dheessi yaadu probably deebine wal arguu dhiisus hin malla. Urjiin an gaafadha maybe yooseen ayyamte an akka malee gammachuu qabachuudha dhufee irbaata sinii wajjiniin nyaattee jaarsa keetii wajjiniin wal baree ituman gadduu iyyuu jechuudha. Bultii aggiiti dhaabbatte waan sana recognize gochuun manarra jira. Ammoo hiree an si wajjiniin deebi'ee jiraachuu sammuu koo keessa yoomillee akka inni hin banne beekuu sirrii yoomillee. Hey, Takan. Boleh duduk deh. Jaarsa kooyye. Baay'ee si yaada. Ben ture wayyaaniyyuu. Baay'ee si yaadaniyyuu dhugaa. Waan ajaa'ibaati bara. Isa dhugaan akkati bilcheessitu hin beekun ture. Maal chigeera? Ani hin beekan dhiironni biyya harkuu waan bilcheessan natti hin fakkaatu. Hundi isaanii miti. Lootarii sii beema. Kunoo dhugaa. Geemmii wanti kan dhiyaatanii fi diisa bilchaa'ee fi bilchaadhayyuu fudhatan nyaachuu isaanii waan hin ulfaatu natti fakkaata ture. Biar kita Wae guyyaa kootiin an gaafatee gammee ko. Maan maataa? Haala gaariitiin an jalqabe beektaa? Ganama gammadeen si biraa ba'eetii. Maata. An garuu wanti naan galle jechuudha. Dhalli namaa akkamittiin waliin jiraachaa wal ajjeesaa? Dhalli namaa akkamittiin an siif jira jechaa muddoo awwaalaa walii qopheessaa? Akkamittiin namni amma kana wal gala? Waliif amanamuun eessa dhaqee? Maal chigeera? Mooi, bareed maataa. Ayyaantuun guyyaa tokko kana hin gooti jedhee eegeen beeku beektaa? Guyyaa tokko kanarraa eegeen hin beeku dhugaa dubbachuuf taanaa jechuudha. Amma nuuf beeku waan ishee beeku natti fakkaata ture. So maal chigeera? Dhiiraa wajjinan argee. Nagalaan jiru dubbingee kun maal chigeera? Nama wajjin utuu isheen konkolaataa keessa teessee wal dhungattuun argee. Boonaa wajjin? Ati immoo maal haasaa kun immoo boonaa utuu ta'e maaltu nama raachaa? Boonaa utuu ta'e maaltu na aarsaa? Nama kan biraa wajjin. Abbaasaa gileettaa? Hin agar. Boonaa toosaa kamtiin beektaa? Kaayyoon gurbaa sirriitti argeera. Eenyudha kaayyoon? Kaayyoon hiriyaa keenyaa. Hiriyaa hunda keenyaati immoo waan ta'eef inni boonaa sirriitti beekaa. Wanni hunduu sirratee ture hin gammi. Wanni hunduu qajeelee fi bultiin isaanii diigamuuf ture deemee dhaabbatee ture. Inni fakkeenyatti waa isaa shaaworii galiiti kan hojjetanii qopheessanii ishee wajjinaa isheen sitti himteeti. Akka buleetii keeyyatan isheen sitti himti wanta hundumaa itti niphatiin. Meetari yoo natti himtee na yaala baay'ee na aarsite beektaa isa dhugaa. Kana qammas deemila akka inni itti minyaawu.
Baay'ee. Shaarii Thank keessatti. you, jaarsa koo. Dhiqadhee nuufa soorii sirraan iyya isheen baay'ee waan na aarsiteefanii. Nan nuufa dhiqadhee.